akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1876 akka hundooftes seenaan ni hima. Jaarsonni biyya kanaa walitti yaa'anii gooba kolfaa taphataa dubbii namaa dubbatan araara buusan iddoo yookaan gooba kolfaa jedhan namni walii yaa'u kun kolfaa hin taphata namni durii kun qanani'a jiruun isaa bareeda kanaaf hin kolfanii san irraa moggaafamee jedha danis ta'ee kana kofale wanni jedhu kun kolfa waan jedhu irraa moggaafame. Kofale biyya gootaati biyya dhiirti keessaa baate biyya fakkeessaan beenne biyya waan gootu mariin gootu waan hin taajettus mariin hin taajettee itti amantu waan hin ta'u jettellee mariidhaan jaarsa biyyaatiin dargaggeessaan haadha siinqeetiin abbaa gadaatiin abbaa amantiitiin walii galtee waan barbaachisaa ta'e waan hin taajettu gootutti amantee. Magaalli Kofalee iddoo safuun Oromoo ganamaa ammallee keessa jirudha. Uummanni Kofalee ammas uummata baay'ee jajjaba ta'edha. Kana keessatti Kofaleen olaaltu magaalaan baay'ee guddina addaa hin qabdu, bal'ina addaas hin qabdu. Garuu bal'inuma qabdu kana keessatti waliin jireenyi sabaaf sablammootaa hedduun kan jiru ta'uusaa waan agarsiisu hedduutu jira. Magaalota umriin isheen qixxaatan kanneen biroo waliin yommuu wal cinaatti ilaalamtu magaalaan Kofalee guddina ammana jedhamu hin agarsiifnee jedhu jiraattonni magaalattii. Nama bishaan hin qabdu. Yeroo baay'ee gara mootummaallee akka jaarsotaatitti deemnee mootummaa naannoo Oromiyaa dubbisaa turre qaama godinaallee dubbisaa turre namas dhufullee dubbisaa turre garuu bu'aan isaa haga ammaa lafa hin qaban. Kanaafuu nu akkuma uumamaa waadni bishaan lafa jalaa kaanuu kenne namni ilaala lamaanii burqaa waraabbata malee bishaan ammayyaa'ee hin qabu. Waggaa 130 Kofalee amma yoo ilaaltu kun akkuma argitu kana akka waa hojjettu uleen geettuuf faayidaa argannee jechuu barbaade. Turtii umrii isii qabdu kana faana sochiin diinagdee, sochiin investimentii, guddinni magaalaa sadarkaa barbaadamu sanitti hin deemne. Dhugaan jirtu kana ammas kan irratti hojjechuun barbaachisuu fi sirriitti magaalaa kana irratti uummata keenya wajjin taanee waliin hojjechuu danda'uu qabnu kana. Carraa amma mootummaan kenna akka biyyaatti guddinaaf misoomaaf kenne kana faana carraa badhaadhini sadarkaa maatiitti, sadarkaa biyyaatti, sadarkaa magaalaatti, sadarkaa uummata bal'aatti akka ta'eef mootummaan diriirse kana faana Kofaleen asirraa carraa argatte carricha amma mootummaan babal'ise kanatti fayyadamtee karaa adda ta'een sochii kana keessatti yoo hirmaatte guddinni ishii waggoota hedduu lafarraa harkifataa ture sun karaa gaarii ta'e karaa baay'ee namatti toluun ariifachuu danda'a jenneetu abdii qabna. Kanaaf waggaa hedduu keessatti guddinni magaalaa keenyaa harkifatullee amma immoo daandii sirrii, daandii misooma, daandii uummata keenyaa fayyaduu danda'u keessatti hojjetaa jirti. Waggoottan 4 fi 5 darbanii as garuu daandii jijjiiramaa jalqabame hordofuun magaalaa Kofalee guddisuu fi misoomsuuf akkasumas jiruuf jireenya uummataa ariitiidhaan fooyyessuuf sochii jalqabameen Kofalee daandii misoomaa keessa galaa jiraachuutu mul'ata. Haa ta'u garuu hojiilee misoomaa hedduun hojjetamaa jira. Isa kana keessatti waliigala daandii magaalaa keessa jiru daandii keessa bal'inaan hojjetamaa jira. Magaalaa keessatti aga barbaadamu waliin ga'iinsi daandii bakka hunda wal ga'uu ka jennu kanallee jechuu baannu garuu immoo waliigalatti hojiin misooma magaalaa keessatti hojjetamu kana daandii faana ol qabatee jiru bal'inaan adeemsifamee jira. Bakkoota hafanis ammallee bara baajata 2018 kana keessattis labsineet hojii kanatti kan galaa jiru ta'uusaa ibsumaa fi manneen qusannaa rakkoo mana jireenya hojjettoota mootummaaf hawaasas furu jecha manneen qusannaa baay'eetu magaalaa kana keessatti hojjetamaa jira. Inni biraan immoo gama barnootaatiin lammii gahoomii qaruu keessatti diijitaal laayibrariin akka magaalaa keenyaatti hojjetamaa jira. Akkasumas immoo tiichiiwwan garaagaraa yeroo gannaa hawaasni bishaan roobaan dhufuuf akka rakkanne haroon garaagaraa akka magaalaa rakkifneef jecha bo'oowwan lolaa garaagaraa akka magaalaa keenyaatti hojjetamaa jira. Dabalataanis immoo gamoowwan garaagaraa akka magaalaa keenyaatti waajjiraaf kan ta'u hojjetamaa jira jechuudha. Kanaan dabalataan immoo manneen barnootaa bu'uura boruu ijaaruu irratti xiyyeeffannoon kenna guddaan. Magaalaan Kofalee haala qilleensaa jiruuf jireenya ilma namaatiif mijataa ta'e qabaachuu isheerraan kan ka'e hojii investimentii garaagaraatiif filatamtuu ishee taasisa. Investimentii irratti amma simannaadhaaf kan qopheessinee jirru yeroo ammaa buufata boba'aafis kan qophaa'ee jira. Horsiisa horii irratti lafti qophaa'ee jira. Suuqa irratti
tajaajila riil isteetii irratti warshaawwan industirii godoo irratti kanneen irratti simachuudhaaf qophii gahaa goonee jirra jechuudha. Kanaaf simannaa kanaafis promooshinii garaagaraa hojjetaa jirra. Beeksisa garaagaraatiin tooftaalee garaagaraa simannaa investimentii keessatti shoora qajeelfamni nu hayyamuun itti deemnee ammas sochii keessa kan galle jirru ta'uu isaati. Umrii waggaa 150 ol galmeessitu kana keessatti gamoon amma ijaaramaa jiru kun akka waan haarawaa dhalataa ruutii jennee ilaalla. Investi godhuun isaanii baay'ee nutti toleera. Jijjiiramni akkuma beekamu suutaan deeman waan beekamaadha. Haa ta'u kun yeroo tokkotti waggaa tokko keessatti gamoon gara 10 olii as keessa jalqabamuun isaa waan gaariidha. Jijjiirama gaariidha jenna. Hojii ijaarsa hoteelotaati. Hoteela faana wal qabatee amma magaala keenyatti investimentiin fudhatanii hoteela standard isaa eeggate. Uummata qofalee kana madaalu. Magaala keenyas madaalu. Kana hojjechuudhaaf wanti sochoomaa jiru jira. Abbootiin qabeenyaa keenyas kanarratti hirmaataa jiru. Gamoowwan amma hin ijaaramaa jiru. Siniin jedhu kun investimentiin kennine jennu kun hedduun isaa hoteelota standardii eeggate. Manneen siree standardii eeggate. Kana ijaaruudhaaf propozaala isaanii dhiyeeffatanii hojiitti kan galan ta'uu isaa ibsuu fi kanaaf akka magaalaatti sochiin investimentii kanneen jira jechumaaf. Fakkeenyaaf gamoo kana olaal dhalataa kofaleetii ijaaraa. Dhalootuma kofaleetitu itti deemanii ijaaraa jiran. Kan guddina magaalaa ariifachiisu uummata keenyas rakkoo hiyyummaa keessaa baasu badhaadhina akka mootummaatti qabame san mirkaneessuu danda'u guddaan investimentiidha. 2018 kana keessa abbootii qabeenyaa 6 investimentiidha fudhatanii akka misoomsuu danda'an kennineefii jirra. Inni kun misooma investimentii keessaa tokko kana. Rakkoo hojii dhabdummaa magaalattii keessatti mul'atu furuuf bulchiinsi magaalaa Kofalee karoora garaagaraa baafachuun hojiilee dargaggoota fayyadamoo taasisan adda addaa hojjechuu irratti argama. Jalqaba karoorfannee turre. Egaa karoorfannee turreen booddee waldaan ijaaramne. Himaataadhaan waldaan ijaaramne waan ulaagaa isaan gaafatu hunda erga xumurreen booda liqii mootummaa gaafanne. Erga liqii gaafanneen booda mootummaan waan nu gaafanne irra gaafii kenna irratti haala nu mijeesse akkasumaan haala nu mijeesse saniin deebii nu deebise. Deebii san argan irra dhaabbachuudhaan karooruma keenya ka duraatitti deebinee horii aananii eeyyama sarara baafanne horii aananii bittaa jalqabne. Bittaa jalqabne gabaa qoranne erga bittaa jalqabneen booddee hojii sanitti galle amma aanan raabsaarra jechuudha akka magaalaa kanaatitti. Haalli hojii isaa bareedaadha. Akka jalqabaatiif haga ammaatitti wanti nu mudate baay'een jiru. Haa ta'u malee horiin iddoo garaagaraatii binnee finne yeroo iddoo garaagaraatii binnee finnutti qilleensa kana haga wal baruuf horiin addaatti haga qilleensa kana godhuuf jidduu sanitti dhiqoo gaaffitu jira. Haa ta'u malee horiin illee hin turre yoosuu qilleensa kana nu bare erga nu bareen booddee amma haala gaarii keessa jirra. Torbee lamaan tokko dhiqoo isii chaalenjii nu godhee ture. Amma ammoo egaa qilleensa baree nullee ammoo hojii eegatti barree haala nyaata isaallee haala kunuunsa isaallee jalqaban beennu waan ta'eef ergatti barree amma gaariidha jedhee yaadaan. Harki ogummaa qabu agabuun bultuu jedha. Ogummaa qabaannaan hunduu jira. Ogummaa saniin ofis fayyadda, maatis fayyadda, biyyas fayyadda, qaama biroos fayyadda jechuudha. Kanaaf carraa hojii uumuu keessatti bara kana waan karoorfanne keessaa jechuudha. Hojii dhabaa naannoo waldaa 542 karoorfanne hojiitti galchuudhaaf. Intarpiraayizii kana karoorfanne keessa ammatti gara intarpiraayizii 150 jala hojiitti galchinee carraa uumneefii jirra jechuudha. Baay'ina namaatiin yoo kaafne naannoo nama 2,710 ture kan karoorfanne. Achi keessa amma kan karoorfanneetiin hojii keessa galee jiru naannoo nama 900ti. Namni 900 hojiitti galee jira. Kuuwwan immoo adeemsarra jira jechuudha. Badhaadhini akka waliigalaatti akka biyyaatti labsamee lafa qabachuu danda'u qaba jennu kun carraa hojii uumuu kana lafa hin qabsiifne hin milkaa'u. Kanaaf jecha xiiqiidhaan itti gallee jirra hojii carraa hojii uumuu kana. Hojii carraa hojii uumuu kana keessatti hojiileen hedduun hojjetamanii jiran. Bal'inaan hojjetamanii jiran. Isa keessaa tokko dargaggoota hojii dhabeeyyii ta'an hojii barbaaddota gurmeessinee hojiitti galchuudha. Akka magaalaa keenyaatti bara 2018 dargaggoonni gurmaa'anii hojiitti galan hedduutu jira. Isa gurmaa'anii hojiitti galan kanaaf haala mijeessuu keessatti akka magaalaatti liqii kennuun bal'inaan itti deemnee jira. Ji'a sadan amma geessine kanatti naannoo qarshii miliyoona 31 liqii kenninee jirra haga ammaatti. Akka magaalaa keenyaatitti horsiisa horiitii fi
haala mijataa baay'ee namatti tolutu jira. Deeggarsaa fi hordoffiin gama mootummaatiin jiru baay'ee namatti tola. Tokkoffaa deeggarsaa fi hordoffiin akkuma jirutti ta'e jalqabumaayyuu haaluma liqii kanaayyuu nu bira amma karooratu jira mallan hin jiru jalqaba. Karoora keenya isa irra dhaabatee mootummaan liqiif haala nu mijeessuun inni sunuyyuu baay'ee nu gammachiisa. Deeggarsaan hordoffiin akka magaalaatitti yoo laallee jennu waajjira kantiibaa irraa nu gaafatu yeroo yeroodhaan. Akkamii maaltu isin hanqateera maaltu isin hin mijanne akka maal fakkaattu bu'aan keessan maal fakkaata ka jedhu nu gaafatu. Deeggarsaaf hordoffiin illee baay'ee namatti tola. Akkasumas warri himaaxaa wirtuu ganda duwwaa tokko nu hordofu. Magaala keessatti aannanii arma dura akka bobaatti akka beenzilaatti barbaadameetu argamu. Wanti guddaan amma akka magaala Kofaleetti gadi bu'uu irratti hojjechuu yoo ta'e malee aannan mana hundatti bakka hundatti sirriitti argama. Kun hojii kilaasteraan hojjetame akka magaalaatti waan milkaa'e waanuma jedhu kaasuu barbaada. Giddu galeessaan 50 hamma 60tti guyyaatti ka argan litira. Baasii akkasumas galii jennee bakka lamatti qoonnee giddu galeessaan nuti ammaaf 40 amma 50tti. Garuu abdiin keenya gaafa horii kanatti haala isaa barree hojii kanatti illee irra caalaa haala isaa gaafa barree jenne wantoota guuttannee yoo itti deemne galiin keenya akka kanaa ol ta'u abdachiisaadha. Hojii kana wanni kaakaase ani uumamarraayyuu jalqabeetan hojii kana karoora guddaatti qabaayu. Jalqabumarraayyuu yeroo xiqqeennaallee hojii kana hojjetaa ture. Maatii biras yeroo jiraadhu lukkuu 2-3 akkanatti gabaarraa bitaa hojjetaa ture. Baay'ee yeroo san bu'aan isaanii baay'ee natti tolaa ture. Sanumarraa ka'eetan kanatti galuu qaba jedhee ofitti murteesse. Kaapitaala dura hojii dhuunfaa hojjennaayyuu hojii adda addaa hojjennaa. Sanuma walitti kunuunfanneeti kan jalqabne. Mootummaanis gargaarsa nu godhe. Dura lukkuu 200 mana dhuunfaatti hojjetaa turre. Lukkuu firii 200 qabu. Yeroo isaan hojjennu sun bu'aan isaanii bareeda ture. Isaanis bishootumarraaf hin deeyyuu bu'aan isaanii erga nutti toleen booda hojii kana bal'isuu qabna jennee karoora baafanne. Erga karoora baafanneen booda yeroo karoora baafannu san mana hin arganne turre. Achumarraa mootummaan kun sheedii hojjetee ture. Sheedii isaanitti nu galche. Erga sheedii kana nu kenneen booda wanta qabnu walitti kunuunfanneef hojii kana baay'isnee itti galuu qabna jennee murteessinee itti galleetti cuucii kan guyyaa takkaatti kan finne. Lukkootiin kunniin cuucii guyyaa tokkooti. Bishooftu irraa finne. Yeroo isaan lukkuu takka birrii 90 finne cuucii guyyaa takkaa jechuudha. Erga finneen booda jalqabneeti gara ji'a tokkoo erga guunneen booda mootummaan gargaarsa nu godhe. Miliyoona 1.5 nu kenne isaan bal'ifannee hojjenne. Kilaasteroota ijaaramu kana keessatti tokko kilaastera horii furdisaa kan kilaastera aannaniitu jira. Kilaastera horsiisa lukkuutu jira. Kunniin immoo ijaaramee yommuu xumurame mootummaan ofii isaatii miti itti fayyadamu. Dargaggoota irra gurmeessee kapitaalaan akka isaan of danda'an qabeenya horatanii of danda'anii biyya kana keessatti galii akka maddisiifachuu danda'an galiidhaan akka of danda'uu danda'an galii argataniin immoo maatii isaaniis biyyas fayyaduu akka danda'ani kilaasteroota kanneen keessatti waldaalee garaagaraa gurmeessinee itti kenninee irraa fayyadamaa jiran jechuudha. Qabatamaan keessattuu kilaastera lukkuu keessatti waldaalee nama achirratti gurmeessine kunniin magaalaa Shaashmanneetii fi magaalota ollaa baadiyyaa naannoo kana jiraniif baay'ee dhiyeessaa jiran jechuudha. Kanaaf carraa hojii uumuu keessatti gahee guddaa taphatanii akkasumas manni nyaataa jira. Kanniiniif akka isaan carraa hojii uummatanii galiidhaan akka of danda'aniif hojiin bal'aan naannoo kanattis kan hojjetamee jira jechuudha. Oo namni sammuu isaa amansiise chaalenjiin hin jiru. Fakkeenyaaf naannoo kanatti hin qorraadha. Irra caalaa Kofalee keessatti lukkuun hin ta'u hin qorra qilleensi bareeda miti jedhama. Garuu qilleensi bareedaadha. Namni hojjetoo jiraatu qilleensi rakkoo tokko illee hin qabu. Hojii kana bal'isuu qofa. Yeroodhaaf karoorri qabadhee jiru amma cuucii gara 5,000 ajjeetan jira. Biraanchi lammaffaa banuudhaaf. Mootummaan hanga addaalee deeggarsa godhaa jira. Keessattuu bulchiinsi magaalaa. Maallaqaanis wanta barbaadan gaafadhaa nuus ni jiran jedhaa jiran. Yaada adda addaa mootummaa wajjin akkamitti hariiroomuu qabna kan jedhus na wajjin namoonni hedduu dhufaan amma mari'atan. Anis muuxannoo qabu hundaa kennaaf tan jira. Namni muuxannoo kennee fi gara hojiitti galees hin jira. Magaala keenya keessatti lukkuu horsiisuun baay'ee waan milkaa'u hin se'u namni hedduun. Garuu magaala keenya keessatti horsiisa lukkuu qofa miti. Saniin alattis hojiileen biroo horsiisa lukkuu faana wal qabatanii misooma diinagdee fiduu danda'an hedduun hojjetamuu akka danda'u argaa jirra.
Hojii baruu fi barsiisuutiin wal qabatee qulqullina barnootaa eegsisuuf magaalaa Kofaleetti xiyyeeffannaan itti kennamee hojjetamu irratti argama. Gama biraatiin harca'ina barattootaa hambisuufis nyaata barattootaaf dhiyeessuu irratti argama. Qabaa adeemsa baruuf barsiisuu sirnoota darban keessatti kufaatii galmeessaa ture san ammatti fooyya'ee qulqullinni barnoota faana wal qabatu lafa qabatee adeemsi baruuf barsiisuus fooyya'ee sadarkaa gaarii irra akka dhufu taasisuudha. Isa kanaaf maaltu hojjetame? Baruma kana keessa adeemsa baruuf barsiisuu kenna fooyyessuu irraa kan ka'e barattoonni kutaa 12ffaa baratanii qormaata fudhatan akka godinaatti jiran keessa parsantiin olaanaan kan magaalaa keenya irraa darban. Yuunivarsiitiidhaaf lakkoofsaan barataa hedduu ta'e hirmaachifnee dabarsinee jirra jechuudha. Akka biyyaatti garuu kufaatii waliigala baay'ina barataa kufe keessa akka magaalaa keenyaatti fooyyee qabna jechuun hin danda'ama jechuudha. Hunda dabarsuuf karoorfanne hunda dabarsuus baannu garuu fooyyee dabarsineerra kan jedhu kana qaba. Inni kun maalirraa ka'eeti waan adeemsa baruuf barsiisuu kenna haala arma dure sirna arma duraan ture saniin fooyyessinee itti deemneefidha. Inni biroo immoo kan kutaa 12ffaa qofa doon taane kutaa tokkorraa bu'uura boruurraa mana barnoota idileen hin duraarraa jalqabneetu barattoonni baratan fooyya'aa akka dhufan taasisuudha. Inni maalidha? Inni jalqaba qulqullina barnootaa irratti hojjechuudha. Qulqullina barnootaa eegsisuuf ammoo wanni hojjetaa turre bara darbee bara kanallee tokkoffaa barataa qulqullina ta'e fedhii isaa horate yeroon galmeessu. Lammaffaa gara mana barnootaa haftee malee akka isaan dhufan taasisu. Sadaffaa gumiin tiraansfoormeeshinii sadarkaa magaalaa jiru abbummaan hooggansi sadarkaa magaalaa jiru ogeessi waajjira barnootaa kennee jiru mana barnootaa qabataa jechuudha. Nama lama mana barnootaa tokko hooggansi olaanaan qabata. Waajjira barnootaa irraan qabata. Hooggansa magaalaa irraan qabata. Koree qindeessituu keessaa illee qabatanii jechuudha. Kanaaf barataan mana barnootaa dhufee akka baratu taasisnee jechuudha. Lammaffaa meeshaa deeggarsa barnootaa fi kitaabilee wabii sadarkaa mana barnootaatiif binnaa jechuudha. Barataan ganaman barata galgala ammoo yeroo agnishiiftii isaa ammoo mana barnootaa seenee qo'achuu akka danda'u akka qulqullina barnootaa eeggatuuf godhaa jirra jechuudha. Inni biraa tiitoraalii idileessineerra amma mana barnootaa magaalaa keenya keessa jiru keessatti daree addaa kutaa 8 kutaa 6 amma asii adda baafneerra. Barataan magaalaa kana keessa jiru warri tokko haga 3 baan filatamee asii galanii akka barachuu danda'u godhaa jirra jechuudha. Barattoota bu'uura boruurraa jalqabee hanga kutaa 4tti magaalaa keenyatti nyaata nyaachisaa jirra jechuudha. Inni kun maaliif qulqullina barnootaa mirkaneessuu keessatti gahee olaanaa qaba. Harcaatii barattootaa manneen barnootaa irraa harca'uu danda'an ni hambisa. Barattoonni baratan sa'aatii isaanii tasgabbaa'anii osoo hin beelofne, osoo hin rakkanne, osoo hin jarjarre barnoota isaanii baratanii sa'aatii isaanii guutuutti fayyadamanii barachuu akka danda'an taasisa. Kanaaf akka magaalaa keenyaatti kana taasisaa jirra. Isa kanaan cinatti nyaata barattootaa kana qopheessuu keessatti dhaabbanni SNV jedhamu kan nu deeggaru jira. Dhaabbanni SNV fi karaa waajjira buusaa gonofaatiin mallaqni walitti sassaabamu uummata keenyarraa hawaasa keenyarraa walitti sassaabamuun nyaata barataa kana dhiyeessuun danda'amee jira dhiyeessaas jirra. Kanaaf amma aannan barattoota keenyaaf dhiyeessuun jira. Daabboon isa wajjin hin dhiyaata. Torbaanitti yeroo 2 yeroo 3 aannan daabboo wajjin hin dhiyeessina. Guyyoota hafte ammoo ruuziin fi daabboon kan kana fakkaatan barattoota keenyaaf dhiyaateetu akka soorachuu danda'an barattoota bu'uura boruurraa jalqabe hanga kutaa 4tti akka magaalaa keenyaatti kana gochaa jirra. Dura nyaanni giseen jirre daamman illee sa'aatii barfataa dhufanii amma immoo erga nyaanni jammarame sa'aatii illee hin barfamu asin nu argamanii sirri nyaataaran. Yoo nyaata nyaatan hisatanii nu baratan yookaan ammoo erga nyaanni hin jirre ammoo hin rafanillee hin beelemnedhanillee nu jeeqanii amma ammoo yoo nyaatan haga sa'aatiin gaaniitti sirri nu baratan. Mana barnootaa keessatti haa xiqqaatu nyaata dhiyeessuu jalqabuun kenna barnoota irratti jijjiirama guddaa fidaati jira. Harcaatii isaati jira. Qulqullinni barnootaa akka fooyya'u taasisaati jiran. Mana barnootaa keessattuu ijoolleen xixiqqoon mana isaaniitti nyaata osoo nyaatiin dhufanii mana barnootaa keessatti akka turan akka barsiisa hordofuu danda'anii fi taasisuun danda'amee jira jechuudha. Rakkoowwan kanaan dura jiru furuudhaaf bara kana kallattii mootummaan kenna kaayini manneen barnootaa keessatti qonni gaggeeffamu hundisaatu nyaata barataatiif akka ooluu danda'u. Waan nyaata barataatii irraa hafu garuu galii mana barnootaa keessatti hojii baruu fi barsiisuudhaaf akka ta'u kallattiin kenname. Muduratu qotama. Yeroo ammaa kana dhaabaa jiran dinnichaa. Garbuun itti aana. Dinnichaa irraa kaasu. Garbuun itti aanaa qamadii itti aana. Warqiin itti qotama. Loon itti horsiisama. Hoolaan itti horsiifama. Kofalee yeroo hundaa qananiitu. Dinnichaa asii fe'amu Tigraay Maqalee dhaqa. Dinnichaa asii fe'amu Somaalee Jijjigaa dhaqa. Dinnichaa asii fe'amu Boorana deema. Biyya maraa keessa deemee dinnichaan asii deemu kun amma Finfinnee yoo piyaasaa bakka jedhan san laaltan atkiltiin piyaasaa sun ta'een nuti kofalee irraa deema bal'inna.